waggoota 1715 har'a Allaa Muddee hojii hojjechaa jiru guutummaatti osoo dhaabee qabeenya amma qabuun waggoota inni jiraachuu danda'u yookiin karaa biraa yoon isiniif ibsu walakkaa mindaa keessanii fudhattanii guutummaan guutuutti siree keessan jala osoo kaawwattanii sadarkaa amma Allaa Muddee irra jiru ga'uuf waggoota 135 isinitti fudhata. Okay. Naaf galeera namichi baay'ee dureessadha jechuudha. Garuu qarshii miiliyoona 100 lakki isayyuu miti maaliif? Qarshii miiliyoona 1 ga'uun ammas hin ulfaatu. Miti. Kanaaf fakkeenyaaf injiinara miindaa qarshii 18,000 ji'aan argatu osoo taatanii qarshii miiliyoona 1 ga'uuf waggoota 5 guutuu isinitti fudhata. Kunis kiraa manaa, taaksii, nyaataa fi kanneen biroo homaa osoo hin dabalatiin. Garuu isaan kun hundi citanii dhibbantaa 10 qusachuu dandeessan osoo jennee kana jechuun qarshii miiliyoona 1 ga'uuf waggoota 46 isinitti fudhata. Kunis barsiisaa afaan Ingilizii tokkoof waggoota 166 ta'a. Akkasumas immoo keessummeessituu kaaffee tokkoof waggoota 290 ta'a. Agartanii qabeenyi kan madaalamu yeroodhaan. Kana jechuun har'aa hojii keessaan osoo dhiistanii qarshii amma qabdanii yeroo hammamii jiraachuu dandeessu sayidadha. Kun hiika qabeenyaati. Kanaaf har'a hojii keessan irraa osoo adeemtanii yookiin hojii osoo dhaabdanii qarshii har'a amma qabdanii yeroo hammamii turuu dandeessu? Guyyaa tokko, guyyaa 3, torbee, ji'a moo waggaa tokko? Egaa har'a viidiyoo kanaan waa'ee pilaatooriyaan waldaanii guddoo sadan gaarii ta'an maallaqa irraa argachuu dandeessanii fi namoonni hedduun waggaa osoo hin guutiin miiliyoonatti ta'aa jiran irratti dubbanna. Inni sadaffaan immoo warra lamaan duraa irra baay'ee adda kan ta'ee fi namoonni hedduun irratti hojjechaa kan jiranidha. Ciminaan irratti hojjennaan akkuma fakkeenya namoota biyya keenyaa ji'oota muraasa keessatti miiliyoona ta'an viidiyoo kana keessatti isinitti himuuf jiru. Isinis ji'oota muraasa keessatti miiliyoona ta'uu wanti isin harka tokko illee hin jiru. Sadan isaa iyyuu cichoominaan irratti hojjechuu keessan barbaadu. Inni tokkoffaa YouTube'n viidiyoo sheeringi pilaatfoormii yookiin pilaatfoormii viidiyoo waliif qooduu yoo ta'u fayyadamtoonni viidiyoo upload gochuu fi sheerti gochuu kan dandeessudha. Pilaatfoormiiwwan konteenti kireetoroonni maallaqa hedduu itti argatan keessaa isa tokkodha. Chaanaalii keessan monetaayiz gochuun viidiyoowwan keessan karaa aarts yookiin beeksisa ispoonsaraa fi marchandaayiz seels yookiin gurgurtaa meeshaalee daldalaatiin maallaqa argachuu dandeessu. Gara kaffaltii yuutuubitti adeemu. Icciitii namaan baasu jedheen malee dargaggoon Miikaas jedhamu yeroo sanatti sabiskaayibii 15,000 osoo qabu guyyoota 21 keessatti viiyuusii 123 ol argachuudhaan doolaara 700 ol argachuu isaa yuutuub istuudiyoo isaa irraa agarsiisaa ture. Kanas qarshii Itoophiyaatti yeroo deebinu bilaak maarkeetii irratti osoo har'a gurguratee doolaara tokko qarshii 116 yoo baay'inu qarshii 81,200 ol ta'a jechuudha. Kunis guyyoota 21 keessatti jechuudha. Amma garuu sabiskaayibii isaa 80,000 ol amma hoomee argatanii gaaffii nuuf haa ta'u. Dubaroonni sabiskaayibii miiliyoona lakkaa'aman qaban warri akkasii akka kanaa hoo meeqa argatu laata? I don't know. Okay. YouTube irratti monetization argachuuf yookiin qarshii hojjechuu jalqabuuf ulaagaa guutamuu qabu. Ji'oota 12 darban keessatti sabiskaayibii 1,000 fi watch hours 4,000 qabaachuu yookiin viidiyoon keessa sa'aatii 4,000 ilaalamuu qaba jedha YouTube'n. You're so funny. Inni lammaffaan TikTok appii miidiyaa hawaasaa fayyadamtootni viidiyoo bifa gabaabaan kireet gochuu fi sheer taasisuu danda'an. Waggoota dhiyoositti jaalala guddaa kan argate yoo ta'u pilaatfoormii guddaa konteenti kireetoroonni hedduu maallaqa itti argatan ta'eera. TikTok Itoophiyaa dabalatee biyya kamiyyuu keessatti kallattiin karaa viiyuusii yookiin namoota viidiyoo nama tokko ilaalaniin fayyadamtoota kaffaltiin kaffalu. TikTok Creator Fund Creators kanneen ulaagaa guutanii hirmaannaa fi qulqullina qabiyyee isaanii irratti hundaa'uun kaffaltii kan kennus qaba. Garuu sagantaan kun yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti hin argamu. Biyya kanatti TikTok irratti maallaqa argachuu kan dandeessan karaa brand partnership, sponsor content fi live streaming yoo ta'u, lammiileen biyya keenyaa hedduun karaa live streaming fi sponsor content ittiin miiliyoonara ta'eeru. Achii tasaa'ee TikTok irratti hojjechuu osoo hin jalqabiin homaa akka hin qabne dubbata. Amma garuu inni sadaffaan Upwork pilaatfoormii yookiin dhaabbata hojii barbaadonnii fi namoonni hojii namaa qacaran addunyaa guutuu irra jiran bakka itti wal arganidha. Kanaaf firilaansaroonni yookiin
namoonni hojii barbaadan seektara adda addaa irratti iskiilii qaban piroofaayilii mataa isaanii kireet godhatu. Yeroo wal fakkaataatti Qacartoonis piroofaayilii mataa isaanii kireet godhachuun hojii isaaniif akka hojjetamu barbaadan poost godhu. Kana irrattis firilaansaroonni hojicha hojjechuu nan danda'a jedhan appilaayi godhu. Haaluma kanaan qacartoonni immoo appilikeeshinii fudhatanii kwaalifaayi godhanii qarshii ittiin walii galan irratti firilaansarii kana qacaru jechuudha. Namoota dandeettii akka writing, graphics design, video editing, data entry, translation, web development fi kan kana fakkaatan warra qabaniif waltajjii guddaadha. Walumaa galatti hojiin lafarra jiraatee Upwork irra hin jirre hin jiru jechuu dandeenya. Jira. Mee amma immoo lammiiwwan biyya keenyaa Upwork irraa qarshii hedduu argachaa jiran tokko tokko ilaalu. Namni kun Geetaachoo kan jedhamu yoo ta'u, full stack web developeridha. Kan inni jiraatu Finfinnee yoo ta'u, walii galatti doolaara 30,000 ol hojjeteera. Kanas doolaara tokko qarshii 100 osoo baay'isnee miiliyoona 3 ta'a jechuudha. Kanneen biroos Upwork irratti hojjechaa kan jiran hedduutu jiru. Tajaajila keessan akka firilaansiitti dhiyeessuudhaan Upwork irratti maallaqa argachuu dandeessu. Chaanaalii keenya subscribe gochuun wanta qabatamaa ta'e argachuuf chaanaalii kanarraa fayyadamuun ofirra qoota. Mucaa ji'a 9 keessatti miiliyoonara ta'eera jedhee BBC'tti hime viidiyoo isaa ilaaluu warri barbaadan viidiyoo itti aanee dhufu kana ilaaluu dandeessu.